Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himaa oduu waliin ani Lubee Girmaati. Jiraattonni aanaa Adarraa ajjechaa fi dararaa irra ga'aa jiru miidiyaatti himatan 16 hidhamuu maatiin himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Adarraatti jiraattonni 16 ajjechaa gara jabinaa fi suukkanneessaa hidhattoota faannootiin raawwatamaa jiru viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodameen himatan to'annoo jala oolu maatiin Addis Istaandaarditti himatanii jiru. Jiraataa aanichaa kan ta'e maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko namoota hidhaman keessaa haati isaa akka argaman kan himee fi jiraataan kan biroo ammoo birmannaa fi jechuu isaatiin shororkeessummaa irratti bobba'an jedhanii maqaa itti moggaafames jedhamee jira. Keeniyaatti halkan aadaa Booranaa kabajame. Sagantaan halkan aadaa Booranaa kan Booranaa sanbata 23/2024 halkan Keeniyaa magaalaa Naayiroobii galma Boomaas jedhamutti sirnoota adda addaatiin kabajamee jira. Halkan aadaa Booranaa yookaan Booranaa Cultural Night waggaa waggaadhaan aadaa Oromoo Booranaa fi sirboota adda addaa agarsiisuudhaan Keeniyaa magaalaa gurguddoo keessatti ni kabajama. Akeekni isaas hawaasni Oromoo Keeniyaa keessa baay'inaan jiraatan aadaa fi eenyummaa isaanii akka beekanii akka cimsataniif yaadamee ta'uu isaatu ibsame. Jila Booranaa Cultural Night kana irrattis weellistoota abbootii gadaa dabalatee bulchitoota biyyattii sadarkaan jiran akka hirmaatanii gabaafamee jira. Itoophiyaa fi Chaayinaan damee nageenya saayibarii irratti tumsa qaban cimsuuf kan hojjetan ta'uu beeksisan. Daayirektarri olaantuu bulchiinsa nageenya odeeffannoo Tigist Hamdii Itoophiyaatti ambaasaadara Chaayinaa Chen Hayin waajjira isaanii simachuudhaan waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin gara fuulduraattis nageenya saayibarii irratti biyyoonni lamaan dhimmoota waliin irratti hojjetan irratti kan xiyyeeffatamedha jedhan. Daayirektara olaantuu bulchiinsa nageenya odeeffannoo Tigist Hamdii dhaabbatichi oomisha nageenya saayibarii irratti qabuu fi tajaajiloota isaa akkasuma hojiiwwan nageenya saayibarii irratti damee adda addaan hojjetamaa jiran ilaalchisuudhaan ambaasaaddarichaa fi ibsa taasisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa fi Chaayinaa damee misooma adda addaa irratti hojii tumsaan hojjetan gama nageenya saayibariinis cimsuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru Chaayinaan kuufama warqee olaanaa haaraa doolaara biliyoona 83 baasuu danda'u argatte. Biyya humna diinagdee guddaa addunyaa irraa sadarkaa lammaffaa taate albuuda warqee haaraa bulchiinsa Huunaan keessatti kan argattee fi akka gabaasa Sheewunaatti giddugalli jiyooloojii Huunaan warqee toonii 300 ol kan argate yoo ta'u tattaaffiin guddichi buufataalee sakatta'iinsa albuuda warqee 40 irratti godhe milkaa'uunis heeramee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadha.